qabamanii jechuudha. Gara mana hidhaatti gaafa eega deemee booda waraqata sanaanii qeesiin biraa hin dhufeeni hin dubbiseenii maqaa namoota mana hojii garaagaraa qabanillee barreeffame wantoota baay'ee jira ture jechuudha. Namicha sana itti murtaa'u karaa seeraa qulqulleeffatamee haa ga'amuyyuu malee arame waan ajaa'ibee gaafa natti eenaa deebuu didee tokkoon isin gaafadhaani warreen akkuma koo gaafis ni ta'eeni asumaan naaf barreessan isin jedha. Ashama harka fuun ilmaan Oromoo mara keessan iyyuu lafuma jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa ta'u. Egaa namni keenya kenna keenya keessatti waan tokko yeroo sanatti ifnee irra darbineedhaani dhiisuudhaan kan nuti beeknu jechuudha malee hamma dhuma isaatiittiin ilaaluu fi irra ga'uudhaaf tattaaffii hin goonuun jechuudha. Kenna koo keessatti ofirratti hundaa'ee waan tokko waan ofii koorraa ka'e tokko haasa'u malee waan nama tokko akkasiitu akkas ta'een jedhee haasa'uu natti hin tolu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee caalin jedha waan namni ajandaa godhatu tokkoon ajandaa godhee haasa'uun barbaadu jechuudha. Garuu waa'een armee kana gaaffii natti ta'een keessa koo na deddeebi'ee naaf deebi'uu dide jechuudha. Namoonni mi'a akkuma koo kana gaaffii isinitti ta'e anallee gaaffii natti ta'een jedhaatti naaf deebisaa jechuudhaan. Egaa wanti kuni gochi kuni kan raawwatame biyya keenya keessaayyuu Oromiyaa keessatti jechuudhaan. Waan kana immoo jechaan dhagaa turreeni akka afaan jiraatti afataaree kan jedhamuun waan akkasii hin jira jecha hin dhageenya tureeni jechuudha. Garuu arginee hin beeknu. Kanumaaf jennaan ani amma kaniin ani gaaffii natti ta'een harmeen kun dhugumaan waraabessa irratti eega qabamanii osoo waraabessaan deemanuu eega qabamanii namni harmee kana qabe waraabessi kenna isaa keessatti iyyuu waan nama dochuu qabaan jedhamaanii namni harmee kana qabe saatii sanattiin maal gochuu baheeti. Harmee kana immoo eega qabeeni masarachaa faana wayii immoo ragaa faanaanii waraabessa sana faana qabanii maaliif nuuf hin dhiyeessine? Tokkoon lammaffaa immoo harmee kana ajjeesuun maaliif filatame? Dhuguma akkas eega ta'e gara fuulduraatti illee namoota kaaniif illee namoota gocha akkasii godhaniif illee barumsa akka ta'u namoonni kaanillee dhugaadha jedhanii akka irraa hubatan harmee kana afaan isaaniitiin afaan isaaniirraa gaaffiiwwan garaagaraa amma guyyaa har'aa kanaatti gochoota godhamaa tureen gaafatanii gara gama seeraatti dhiyeessanii wayii immoo karaa gama amantaatiin waan tokko gochuumoo lubbuu dabarsuutu irra caalaa osoo dhugaa ta'ee wanti kun dhugaa irratti hundaa'e ta'een namni kun ajjeefamuuf hin filatamu. Maaliif namni akka irra caala hubatutti afaan nama kanarraa wantoota garaagaraa dubbisanii irraa karaa gama seeraas haa ta'u karaa gama kamiitiin irraa qoratamuu qaba tureen jechuudha. Egaa waraabessa yaabbatee kan deemu akka dhageenyutti budaadha jedhuuni nama nyaatu jedhuuni namni kun dhuguma akkas yoo ta'een amma al'aatti lubbuun nama meeqa balaashiitiin darbe hamma har'aatti maal fa'aa gocha suukanneessaa meeqa goote jedhanii afaan ishiirraa gaafatamuu qaba ture jechuudha. Malee lubbuun darbuun qabu waan dhufamuu qabu qaban waan dhufsan qabu lubbuu dabarsanii jechuudha. Jammaruma irratti immoo kan budaa beeku budaadha jedhama akka dhageenyutti budaatu budaa beeka yaa isaatti wal arga waan ta'eef jedhamamtiin. Kanaafuu maal gochuu saatii sana bahanii harmee kan argan baay'ee gaaffii natti ta'e warreen akkana gaaffii ta'e anallee gaaffii natti ta'e jedhaani jechuudhaani. Akkuma isin jedhe waan nama irratti ajandaa godhe dubbachuu natti hin toluuni. Garuu wanti kun keessa kootti gaaffii ta'e maaliif tokkoon keenya boruu nu eeggata. Boruuni tokkoon keenya carraa ittiin namarraa fagaannu firarraa fagaannu maal akka taanu hin beeknu maal akka nu eeggatu hin beeknu. Namni tokko immoo huqqateef daalachaa'eedhaaf budaa miti miidhageedhaaf cululuqeedhaas immoo qulqulluu miti jechuudha. Kunis ilma hafuura seexanaa ergama seexanaatiin waan ta'eef iyyuu osoo kana ta'e akka namni irraa hubatu gocha isaanii hunda afaan gaafatanii wayi karaa gama seeraatti dhiyeessanii sana booda namoonni kanillee akka irraa baratu godhanii amantaa qabaniin immoo hafuura kana akka irraa rukutamu gochuu danda'u ture jechuudha. Kanaaf jennaan ani karaa koo dhuguma harmeen koo kana gootee argamte jedheeni hin amanu jechuudha. Dhuguma tokko kana gootee argamte tokko waraabessisuuf faana qabamee dhiyaatu qaba. Jaartii kana inni qabeef
waraabessa qabu akkamitti dadhabani. Jaartii kana inni suura kaase waraabessa sana akkamitti suura kaasuu dadhabani. Biyya keenya keessatti akkuma beekamu murtii tokko seera malee hojjete hin gaafatamaan namni suni mana hidhaa keessa galanii jechuudha. Beelladoonni tokkos immoo karaa seera malee adamsamanii yoo du'anii yoo wanti tokko irra gaheen namni sun hin gaafatamaan jechuudha. Adabbii guddaatu irra ga'an jechuudha. Garuu lubbuun dhala namaanii akkuma tasaatti keessaayyuu namoonni guddoon akkasii gaafa lubbuun isaanii akkuma tasaatti darbu saatii kana lubbuun dhala namaa uumatti iyyuu lakkaa'amaa jiru. Maalitti gara kamitti akka deemaa jiru hin beeknu jechuudha. Wantoonni baay'een jiru warreen xonqola wanta ni jakkaruutiin arge tokko waan tokkoon isiniif qooda jechuudha. Bara 2009tti fakkaataadhi. Ijoolleen magaalaa Xaafoo keessa jiraatanii taate kanaan argitaniirtuuni. Namicha tokkotu jira. Giroosarii xinnoo qaba. Baay'ee gabaa qaba namichi kun. Sana booda namni shakka ture. Namichi kun akkasii jedhee in shakka ture jechuudhaani tolfataa waan akkasii waan jedhanii hin qaba jedhanii in shakku ture jechuudha. Shakkii sanaan garuu namni homaa gochuu hin dandeenye. Namni dhuguma immoo hoteela gurguddaa keessaa bahee bashannanaaf isaa ta'uu maaliif isaa ta'u giroosarii sana deema. Guyyaa tokkoon osuma namaa turuun taatee sanaan wayyaa haaromsiisuu haa ta'uu maalaa ta'uun taatee sana tokko godhanuun hin qabamanii jechuudha. Haalaan haalatti jumaan ijatti qabamanii sana booda qaamni seeraa hin waamame ijoollee qodaawwan achi keessa jira caccabsuu namicha gara rukutuutti deemanii jechuudha. Ijoolleen sana godhanillee hin qabamanii jechuudha. Maaliif namni kun nama seeraati, seeraan gaafatamuu qaba malee akkas godhamuu hin qabu. Namni tokko rukutamuu hin qabu. Namni tokko miini isaa cabuu hin qabu jedhanii ijoollee sunillee hin qabamanii jechuudha. Gara mana hidhaatti gaafa eega deemee booda waraqata sanaanii qeesiin biraa hin dhufeeni hin dubbiseenii maqaa namoota mana hojii garaagaraa qabanillee barreeffame wantoota baay'ee jira ture jechuudha. Namicha sana itti murtaa'u karaa seeraa qulqulleeffatamee haa ga'amu iyyuu malee namni qaama seeraatiin haala ta'e tokkoon akka rukutu hin eeyyamamne warri rukutaman iyyuu qaama seeraa jala oolanii jechuudha. Kunis garaagarummaa hin qabu. Kunis hojiidhuma seexanaa sunis hojiidhuma seexanaati jechuudha. Kanaafuu armeen kunis dhugaadhuma akkasitti argamte ta'anii qaama seeraattiin waamanii eega ija isaaniitiin arganii waraabessa sana irratti suuraa maan kaas waraabessa sana irratti immoo eega suuraan kaasne waraabessa sana maaliif suuraan kaas biyyi keenya garritti deemaa jiruun ani beeku namatti ulfaataa jechuudha. Nama beekaa tokko of keessaa dhabaa jirra. Nama hubataa tokko of keessaa dhabaa jirra. Silumayyuu otoo kana irratti qabamte ta'e dubartiin kun barumsa guddaa namoota baay'eedhaaf taati. Fakkeenya guddaa taati. Gochoota hamma ati goote hundaan irra qoratamee irra gahamuu qaba. Lubbuudhaan ishidhaa jirtu malee lubbuu ishee balleessuudhaaf hin filatanii jechuudha. Dhuguma akkuma namoonni kaan jedhuuni lafa qabdii lafuma ishee irratti hin jibbanii lafuma ishee irraa fudhachuudhaaf maqaa balleessii kanatti godhani. Tarii gabaa dhaqachuudhaaf barii bahuu dandeessini. Bakka tokko dhaqachuudhaaf ganamaan bahuu dandeessi. Jireenya baadiyyaa isuma beennuudhaan jechuudha. Bishaan illee waraabbachuudhaaf suphiidha kanatti kaatee waraabbattu yeroo kana keessaa jechuudha. Saatii sana eeggatanii gocha kana godhanii sana booda waraabessa irratti qabamteeni jecha jedhu maqaa xureessan jedhetanii fudhan akka qooti. Garuu anaaf naa gaafiidhaan mee namoonni akkanuma gaafii isinitti ta'een anaaf illee gaafiidha jedha. Waan tokko immoo ifneetuma bira taruutoo baanneen amma dhuma isaatiitti waan sana deemne jechuudha. Keessaayyuu warreen miidiyaa kanarra jirrooni miidiyaa irratti waan tokko qabanna caafii qabanna walharkaa ishee goonaanii hin ho'ifnaa takka hin ho'ifnaanii sana booda hinuma dhiisna jechuudha. Dhugaa mi baafadhaa dhugaa adda baafachuudhaaf amma dhumaatti deemaan jechuudha. Namicha yeroo jammaraatiif armee kana poosti godheeni inni gama miidiyaarra jiru namicha sana amma dhumaatti deemeeni maal akka ta'een hundayyuu irra ga'uu qaba. Inni gama seeraatiin immoo biyya keessa jiru siini namni tokko namummaa isaatiin kabajamuu qabaani keessaayyuu immoo harmeen tokko kabajamuu qabdi jechuudha. Kun akka laalcha kootiitti. Budaan hin jiru, mortuun hin jiru, maaltu hin jiru jechaa hin jiru. Hin jira jechuu hin dhageenya wanta argine hin jiru namarraatti jechuudha. Garuu hin dhageenya dhagaa haa guddanneeni.
eega akkas ta'ee dubartiin kun eega kanatti qabamteeni isaan har'aatti dhagaa guddanne kanaan namoota akkasii kana eega akkasitti ijaan ijatti qabaniini siluma qabanii akkuma qabanii akka ishiin dubbattullee otoo heeyyama hillaatiin lubbuu ishii dabarsan kana teessisanii sila tokkoon gocha har'aatti raawwate too dhugaa ta'e jechuudha. To'atti kun kan dhugaarratti hundaa'e ta'een tokkoon irraa qoratu ture jechuudha. Garuu wanti nan jedhu keessaanii warreen lafa borusin nyaachuuf jettanii dachii borusin nyaachuuf jettanii har'a irraa nyaachuudhaaf jettanii lubbuu dhala namaanii galaafattanii boruun itti gaafatamtu. Darba dabarsa zarii keessanitti itti gaafatama. Warreen gocha kana gootanii. Kanaafuu waaqayyo biyya keenya gara gaarummaatti deebisu waan jedhumaan qabuudhaan jechuudha. Garuu ani gaafinatti ta'eeraa mee warreen akkana gaafisniti ta'es warreen immoo deebii qabatamaan an qabaa kun akkas jettanis illee immoo mee fanuu godha. Awwaan armee kana gaafinatti ta'e cal jedhamee akka bira taramuun hin barbaadu. Dhugaa tariin viidiyoo isaanii ilaaluun garaan koo na badaa dhufe duraan zimmiin jedhe maali bakka akkuma nama jedheeni waan namni tokko ajandaa godhetu masiifachuuf ajandaa godhachuun barbaaduuni. Yoon dhimma mataa kootii qaban dhimma mataa kootii uffataa jechuun miidiyaa irrattis ta'e dhimma mataa koo irraa dubbachuu malee waan tokko waan qabatamaan qabne dubbachuun barbaadu. Mee kanaafiyyuu warreen akkanuma nus gaafii nuti ta'eenii jettanii naa barreessaa. Warreen immoo hamma dhumaatti irra kaa'amuu qabaanii dhugumatuu dubartiin kun akkas taate dhugumatuu dubartiin kun gocha akkasiitiin qabamteenii sil'aa fuula uummataatti akkuma baasanii lubbuu ishii galaafatan fuula uummataatti baasanii gocha hamma har'aatti goote akka dubbattu godhaniiti uummanni akka irraa baratu godhu jettanis naa barreessaan isinii jedhaanii isinitti haa tolu yeroo gaarii isiniif haa ta'uuni viidiyoo hittaan nama walitti deemutu turtii gaarii isiniif haa ta'u asuma ililli yeroo yuutuubiin sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa wajjin sirraanii isinitti haa tolu oraa deebanaa Oromoo.